amantaa isaa nama arrabsuyyuu fidee asitti qajeelchu goota meeqa gadhee meeqa aramane meeqa shiftaa meeqa hattuu meeqa fidee birmaduu godhee ilma namaa godhee nama namaaf qalbii laafu nama namaaf laphee baatu nama jaallatu nama kabaju godhee jilbeenfachiisee isa jiraachisudha malee wangeelli isa nama xiqqeessu isa ittiin nama arrabsu. By the way, murtii guutuu nama utuu nama tokkotti hin dubbanne. Amantaa kamuu murtii. Abdii gabbuu seera malee dubbate gabbuu seeraan qabdu. Na dhageessa miti awwalee ji'a lamaaf nama tokkotti hin dubbadhu taa'een matsaafama qulqulluun dubbisaa ture. Ani Quraanas baradheera. Amantii musliimaa keessatti an guddadhe waggaa 30. Kan biraan yeroo kana keessatti waan hin argaa ture hin qaba. Egaan waggaa 30 kana keessatti ani ijoollee waliin guddadhe hiriyyaan qaba. Warra wajjin asgeen qaba. Warra sheeranatti xaxan. Warra qarxaa sanatti hidhan. Warra amantii kana keessatti na xiqqeessan. Warra islaamummaan nama arrabsuun fakkeenya akka ta'etti nagarsiisan baay'ees argeera. Suni nama dhuunfaati amantis bakka hin bu'u. Garuu abbaa waan barbaadee fi naaf talakkii kana miti kanatu dhugaadhe. Amma Hamzaayyee natti waa himee awwalee waa natti himee isaan lameen keessaa isa dhugaa eenyu fudhatu mirga qaba. Anaa miti ree. Mirga koo filadheetan karaa Yesuusitti amanee qabadhe. Harmeen koo dhuftee lakkii ati kaafira taate sin barbaade yoo naan jette harmee nagayaan ture sin jaaladhaan jedhaan. Inni biraa ammoo faayidaa tokko barbaade gara macheem namni amantii musliimaa keessaa ba'ee gara kanatti dhufee waa barbaade ta'e yaaddu. Ilillii tokko hin jedheen yoo jaalala murtiitiin ta'e akka namummaattiin ta'e ala namni ilillii tokko murtiitu gara kiristaanatti dhufe jedhee naa kanne mootummaa waaqayyotti wal gaafannaan jedheen. Na dhaggeeffadhu. Kunin anaaf shuuriidha waan shuurii ta'een dubbadha exactly. Kan biraa amantii pheenxee keessatti hagan argetti. Bitaan gaafa si dabalaa sana mirga kanniiftu jira. Amantiin an keessa ture keessatti isa harka sirraa mure morma irraa muriitu jira. Isa si arrabse mataa falaxiitu jira. Isa nama hunduma arrabsiitu jira. Kaleessuma amantii biraa keessaa birriidhaan koottuti akka abdii raggaasatti waahii daa'waa himiitu jira utuu Allahu akbar jechaan jechuu hin barin. Kanaafan filadhee dhufeeti namni tokko murtiitu gara amantii kanatti dhufe jedhee namni gaafachuu danda'u tokkuma hin jiru gonkuma hin jiru sin jiraatus gara fuulduratti illee hin jiraatu. Qabris kan na wajjin galu hin jiru jannata minaal baataa hin barbaadu wanta natti himamu isa gartee saaksii filmii hindii sanis hin barbaadu jawweetu afaan akkanas godha isa jedhan san hin barbaadu mootummaa waaqayyoo pheenxee ta'een dhaaluu barbaada sittis amanee miti nama birattis amanee miti Yesuusitti amanee dhufe. Muutira jirta. Eebbifame waaqayyo si haa eebbisu murtii guutuu ammana koo banadheen taa'ee haasaa ture ijoolleen murtii guutuu bira dhaqee minaamin naan jennaan maaltu jira jedheetu. Ilaamee zim jedhaama namni asirra jirtan kun amma isin nama 4 moo 5 miti zim jedhaama warra komantii barreessan ulaala amantumaatu ajajee akkasitti nama arrabsuu ajajeef manni kun mana kiyya. Najaalatee dhufe. Bakka kanatti ilaal amantiin murti bakka kanatti amantiin nama harka sirraa mure udurraa mure hin jettu islaaminaan namaa tokko jibarra kaa'ee kitaaba barreesse hadiisa jaaniif jiba waan hin jirre malee rabbiin hin jiru akkas rabbiin hin jiru. Okay hattuu harka irraa mure kajoon jiru. Laa hidhaadhaa bar mana hidhaati malee bara ablee miti bar. Hattuu harka irraa ni jira muraa jechuun sayfiin irraa kutu ablee hattuun sun ربي قيد الشهادة قبته توبته ربي قيدي فما قابته لمن ما صدم أمريك يا وقا صدم شهادة قبته تعرف سماتوري هنك بدو شهادة وأنا من جنة قبته لمن ما أوفر رئيس أمانتان آخرات آفي وانتي أمانتان الدنيا إسلامات أنا مسيح كم قول إسحاق وبلسني كيف الدنيا في اللبس لا لما فا إندا جمامي مرتي أكا جايبان سنا جاوب بلسو لما فا أما سلا لما فا أمانتا إسلام ما إسلام ما تتقرتي
اوكي امو ابان فدي Amantaa وان Islaamaa فدي امانو ميرغا tokko irratti جارو اسلام مرت اكا قلدين انجر بيك سنجيتشو ishii muftii ايه والله maal jettee? امانتا اسلام Waaw مرت amantaa قلدين Islaamaa kan keefran dubbii gad shaklat maal haasa'u في jirta? Erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti isaa ta'u Yesuus Kiristoosiin amanatte garaa kee guutuudhaan amanattee ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanatteetta. Dhibbarraa 99 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisanii fayu dhibbarraa dhibbatti amanee dubbisee hubadhee naagaleetan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanatteetta. Dhibbaa dhibbatti amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanumas irraa barbaade. Okay. Namni gooftaan si fudhachiise jira. Namni gooftaan na fudhachiise hin jiru nama hedduus gaafadheera ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluuraa dubbisetti namni tokkollee na fudhachiifa.